Amburu areero khiraaro. Duri liqambari roobsu. Ganna torbata misadi. Liqambari. Duba beese buusii buufan. Beese buusii taanu ja buufan. Duba jabbire kudhaniin buufan. Birreen kudhanan taa nama deemu aballee nama kennanii deeman. Namni eegfa deemu. Namni abalfa deemu. Aballee nama kennan. Fuluma deemtu aballee nama kennan. Aballeen hojja nama kennani. Aballeen guyyaa tokko si herregani. Birrija. Nama yaabal deemu. Nama meeqa deemu. Nama yaabal deemire shantama. Kaseellee sunuma. Kanyaate kan keetillee sunuma. Nageette. Sunu hojja si naftiin deebiftimmo. Fartuuri jedhanitti waan ati si kutanii jiru. Hoteelillee hojjaa seentu. Waraqaa xiqqaa tokko si kutan. Algaallee hojja bultu si kutan. Yoo galte waraqaa xiqqaa kan irraa sirraa saaban. Eegisii naftiin deebisan. Beese fudhataanti deebisan. Birri shantamaa ta'an. Amma hojja galtuu jirtu irraa saaban. Yoo beesen dhumattee ati liqee fudhattee liqee nyaattee liqee nam beettirraa fudhattee liqee nyaattellee am dhuguma seeraan dhumatti jedhanitti liqee ta'an sirra kaffalan. Wanna akkas. Gaafas gibirii namarraa guuran birrii hagam gaaf dargii. Gibirii haa looni mataa looni sumuun harreen sumuun gaangee sumuun. Re'een beeselam waggaatti wada ateetti gabbarta akkas. Oobruun tamitti guddoo jedhanii istaariin jiru oobruun ebelutuun guddoo hagam baasuu maleedhaan. Hagam baasuu maleedhaan oobru taa wada ati baaftu namni oobru gurguddoo qabu birri 20 birri 30 taan birri 5 birri 10 waggaatti birri 8 wanna ati baaftu waan haganaa. Horii faa gaafa sagamii gurguran yoo gabaa geessan. Loo wanna nu jibichi kan sadii wanna nuti gurgurannu birri 35 abbaan bitullee wama gazeetiin bitat. Ka gurguru lakke wanna agasirraa hin jirtu. Wanni namni bitatu wayaan faan sokkaarii majjaanii sagalee indira faan hagam. Sokari wanna nu bitannuun xaasani kiiloonatti bitattu warra immoo xaasumaan gabaa keessa bitatanii birri 4 xaasan birri 4 xaasan nu attiin dura midhaan dhabbeetuyyuu birri 4 bitataa ba'an badalla dhabbeenu birri 4 xaasan beese lama. Yoo akkana aanaan looniif hagamii gurguran. Aanaan loonii lakki gaafas warri hookin siiqanan iyyuu hin jirtu qodumaan gurguratta qodumaan. Qodumaan adeen qodaan baatte qodumaan yaate qodumaan gurguratte birri 3 birri 2 akkas gurguratte. Qodaan tokko tuttubi. Atin namni birri 10 qabu namni birri 10 qabu waan dirma eeggate wayaa malee waan bitachuu hircufuu hin bitate. Gaafas ammoo wayaan namni naqatu wayaa akkam fa'a. Wayaa adii malee wayaan guddoo namni guddoo wayuma deema akka yoo namni doonamaana waanayita namni guddoo wayuutan bitata. Dhiira nadheelleen? Nadheellee wayaa babarreetti mummee amaamtu tokko jira lakki birri 4 birri 3 wama kana kan bitatti. Wayaa ammoo nama abbaa wayaa daagaa gabbaasa namni nama harkisa kan dheeraa nama harkisa nama hojjaalee dheeraa harkisa kan dheeraa haratti akkan dhundhuu seedhaa dhundhuu meedhaan akkadha ciqilee nam dheeraa abbaa wayaa haalaan garan hirkifata inillee harka kanaan guurrate takka dheeraa hirkifata. Wayaa nam guddaa ta dhiiraa ta'ani wayaa ujibata nam tokko wayaa tokko ujibata nam tokko birri 4 bitta.
birra formalee nargan isee lama wanti bitaachuun birri 8 nama kaan beesa lama kanitaaf akka waya sikilee dhawaan beesa lama kanitaaf tanuma waltu qocatee nillee gulataa tanuma wabitat hayya guyyoo liiban fayyadhan kunoo kawarisa nama hukka guyyoo faati madhachi godaanta kana hayyeedhani dheeraa tokko hayya ammata dhame cuftinuyyuu waya bitatu hayyee dheera harkisaallee dheera hayya guyyoo liiban jedhan kaan warri isaanii kunoo dhaddachi kan jara qubata kana kanaa dhundhub namaa dhaba akkasiin bitatan. Sagaleen diran namni nyaata faana gametti. Sagaleen gaafasi namni sagalee guddoo waan dira nyaata akkaan hin nyaatanii qixxaaf gurguddaa tokko nyaatanii qixxaaf guddaa kaan yoo dhufanitti hin bitatan beesa lamaan nyaatanii namni immoo namni goggoomu egaa foollee nyaata foollee gaafasi foon saaniin akkaan si gurguran kun hin jiru laafumaan dhaabanii andaraaf re'ee kan akkanuma fallaasanii gabbin noolaa kan cufu akkanumatti gurguranii qalillee kan namni nyaan kan maana nyaata birri lamaan bitta namni lamaa sadii namni afur shanillee nyaatee hin finne. Bardargii jechuun bari kun. Bardargiitti qara alsillaasee iyyuu akkasuma ta'aa dhufe. Gaafas namni nam dur deemu nam bulchuuf akkamiin ilaalan? Gaafas namni kabajaaf wal bulcha beeka. Namni ulfinnaaf wal bulcha walii saalfata kabajaaf wal bulcha. Beesen gaafasi waan cufa akkam bittuun beese akkam? Beesen tuni beesa diimtuu tokko jira. Beesa diimtuu xixiqqoo tokko jira. Ta beesa tokko jedhan ta beesa lama jedhan ta waltajjitu jira. Taan immoo birrii oomishaa jira. Boondi tokko jedhan diimtuu tokko. Beesa kana tana jira. Tanumaa boo bitatan. Gaafas baankiin faan jirti beesa eessa ol keeyyatan? Baankiin gaaf dargee yaabaloo malee laboonaa tan keessa hin jirtu. Yaabaloo tan jirti. Abbaan baankii fayyadu jedhu yaabal deemee baankii fayyada. Fulaa dhibii jiraan jirtu namni nu cufu nu baankii fayyadachuu danda'a namni fayyadata malee abbootuun garii fayyadata malee baankiin akkas namni beeseen akkas taate baankii fayyadatu iyyuu hin jirtu. Gaafas ammoo simuun gosa ammatu malan jirtu namni maanfaa walaasa daa'imtu fa'a ergafa akkamii walte dabarsa? Waraqata barreessanii waraqata walte ergan. Nama amma yoo qoraa walii yaamanillee nama kordee muumalee haa kilikeen barii haa qoraa ijaa yaamanillee warruma garum waradaati waradaa waraqata barreessee beena ebiluu kenna jedhanii waraqata kaanii nama dhufanii nama kennanii maataa baanda'anii namni cuftillee liqeen bariillee inni waraqataa iyyuu hin beeku namta nama alaala namni caafii beeta kaayisi jala. Waraqata kaane waraqata kanaa dhufeetee hojjaatetti kan itti laalee qora kanaatti si yaamani waan akkanaatti si yaamani gibira beesa gana baasaa jedhanii jedha beesettullee utaa gibira baasaa jedhan tunillee wamti xiqqoo yoo akkam guddatte waan akkam guddoollee birrii 300 birrii 400 akkas caala wadaati baaftuun wadaati baakasirra baaftuun jirtu birrii kum guuraa jedhan tun hin jirtu. Namni gaafas man barnoota fa'a eessa barata? Namni barnoota suni haa alsillaasee beektan meeqa barachuu aanse eegi durii shaalaqa fa'aa nu hin dhaqqabne nu gaafas ijoollee barsuun guuranii barsiisanii eegi achi gaddeebanii jennaan warrummaa kaan nama kenni jedhee nama gadi guurratee barsiisanii eegi warra kaan barsiisanii meeqatti immoo mara barnoota ijaaranii nama kaan meeqa barata. Eegi meeqa baracha jalqabaan gadi gaddaatti gisee dargii manja jaaranii dirijjitiin jaarte dirijjitiin gaafa jaarsuun dirijjiti mishiini taa akka abbeegolloo fa'a warri kun yaa'ee manja acha jajaare dirijjimmaatu nam gargaartee jaarteetti hojiin humnaa taa waan akka fuundii jaaruu. Horii dubbattee loonti gurgurataa siin ganditi lama watti yaarratti amma haanu indeessa unteetti murataa qorqooroo warra kenna waan akkasiitiin duuba gandi keessa jajaaran gadi mujiloo agasuun akkasiin duuba barannuuti
cimaa dhufe. Ilammoo gaafas raadiyooniin guddoo lafa keessa hin jirtu. Reediyoon guddoo hin jirtu. Reediyoon isiinuu gadoomjiloo sun lafa qabatteetiin namni bibbitatee warrummaa tabaarkuma bibbitatee achi reediyoon iyyuu hin jirtu. Raadiyoonni gaafas akkamiin ilaala? Raadiyoonni gaafas namni beekee namni warri fulaa fedhan hojjaa reediyoon qabne warri wabaraa kaane itti haa'ee caqasaa fulaa reediyoon jirtu itti gananfatani. Caqasaa. Namni hedduun itti gananfata namni sunuu namni wabaraati. Namni kaan lakki waan tokkotti hin daru. Cuftii isa fuula tokko yaa'ee caqasa? Fuula nama qabuu yaa'anii caqasan waan addunyaan kee jirtu. Yoo isiin ollaa tokko fa'aa jira. Yoo isiin ollaa tokko fa'aa. Yoo isiin ollaa dhibifa jiraattu reer keessa. Reer keessa illee namni caqasu fedhu yaa'ee caqasa. Sunuu nama wabaraati malee beeku namni lootus kaan tokkollee waan inni caqasullee hin jirtu. Waan addunyaa waan irra beeku hin qabne Oromoo itti fachuu malee. Gaafas waan raadiyooniin jette akkamiin ilaalan? Waan raadiyooniin jettu nuuf warri loon guyyaa waan akka namni kaan egerii akkuma dhageettitti egerii akka guddaatti irra ga'aniti waan guddootti irra ga'an. Raadiyooniin takkan jedheedha. Raadiyooniin takkan jedheedha. Biiroo simuun hin jirtu. Ta biiroo jira. Biiroo keessaa sunilleen waan akka waltiin daawwala waan akka tolchan tokko jira. Moo marsani? Akkam moo marsan yoo kir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  hojjattu duuba fuula dhibii amma namni dhibii hin dhagaa akkasii walii daawwalan malee amma silaa warri meeqaaleen hojjatte daawwalu isiin hookitti tokko yoo ta'e takkan baaqulee fakkaatti waan akka marsan tokko jira. Waan kaan akka marsanii akkasii walii dabarsan. Malee tun wanni amma waaloo jedhee wal dubbata kun hin jirtu. Gaafas wanni akkana hunfaan egerri dhuftii faattanii wanni isa yaaddan faan jirti yooma? Yoo wanni nu yaadallee hin jirtu nami garii waan akkaan egerri beekta aloo jedhanii nami gurra qabatu jira. Gaafa aloon dhufte alaa obbaatiin jedhan. Maanta alaa obbaallee namleen hin gaafanatu. Jaaroolee amma kun akka abbuu musee sun fa'a. Musee saamtee sun faate. Raagi Booranaa waan aloo jedhanii dhufa. Aloo jedhanii wagurraa qabatanii sanaan wal dubbatanii gaafa aloon dhufte alaa obbaatedhanii fidumaan banuukaa jiru kan taatu hin beeknu duuba. Isan gaafas man barnoota hajirsuun fa'aa akkam akka guddinaa ta'ee barnoota gaafas mala tokkumaaf lama akka barnooti lafa keessa hin jirfamu akkamiin ilaaltan? Nu gaafas waan hin beeknu mudduu eegee barnoota kun yoo wabarataniitiin jedhan daba gaafasee achiin dura sidaamti konfereetu nam tolchitan akkittiin jalabaan jedhanii gortila fudhatanii eegee akkuma isaa laal duuba akka maatiin fudhanne iyyuu. Gaafas manee tamaarii sun waan guddaa lafarra dabarfaa nama fakkaata. Waan lafarra dabar fakkaata. Fuula jaarratanii keessa ba'anii lafa jaarrattee hobbaafatte. Lafa jaarrattee hobbaafatan daawwannaa anu kun hiddi lolaalee cufa gombisalee cufa hunda kan makeena kennu naqaniitiin lafa jaarrattee hobbaafatte. Ammoo gaafas waan jaallatu. Akkutaa hagamii fa'a? Haguma kutaa lama. Wanni saddaa fudhatanii barra kutaa lama? Kutaa lama. Sunu beekta biyyeen manum biyyeen dhoobban. Malee manii akkuman dhakaa kan namni daawwitee hin jirtu. Sunuyyuu immoo fuula hobbaafataa akkasii gandi gaddaan. Ganni gadaan birri dhibbi lama taate birri dhibbi sadii taate wal qarqaaran. Nami ganditi roomso gaafas beekta qabalee afur. Qabaleen afur mani qaba kubrirri ijaaraman calla. Gaafso liqambariin man tamaarillee nanu. Man tamaarillee si mabbulche. Man tamaarillee nu mabbulche. Min dafa qabda damoos fa'a? Eessa fuudhe. Guyyaa qorra armaa yaabaluun nu yaaman kaariyaa kana birum xiqqoo tokko birum 50 ta'an fudhannee naafe namicha man tamaarite alaafi waliin qorra armaa yaana. Birri 50. Beesa nu gaafas fudhanne immoo beese man tamaarii.
Birii 50 sun duuba isan geetti. Ingeetti. Ingeetti. Guddina egaa jaar dhufanii namni fuul beekanillee ni jira. Namni guddoo sireen bulani nyaatanuu geetti immoo duuba. Guyyaa dhufateetta. Guyyaa dhufate namni duuba manum fira bulla. Gaafa soo jaar bulkaanii mani firaa keessa hin jijjiira. Akka guddoo galma laqee bulla. Kan laqee dhiiban kan. Lima dharma qaba. Nummoo warri roomsu kan hojii dhumnumaani kan. Manum isaa sun bulla. Nyaata ammoo sin eegan. Nyaatanuu geetti. Mee gaafas nam dira galma lawoo irra eegatanii nama karaa fagootii galu maatii tanteetii maaniin faa qabattee galtaaf ooma qaabatta. Waan sukkaarii faa isin bomti qoomtanii sukkaarii faa waan karamella ijoollee ta'etti faa waan harka isaa fi hin bitteen galtaaniif.